Kun daawwitii jireenyaatiin. Daawwitiin jireenyaa jireenyi maal akka fakkaattu kan keessatti ilaaltanidha. Fakkeenyota adda addaa fi sagantaalee barsiisoo akkasumas ajaa'iba ta'an kan isinii dhiyeessinudha. Har'a kan irratti xiyyeeffannu sagantaa daawwitii jireenya keenyaatiin fakkeenya guddaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Fakkeenya irra qabannee dhiyaannus immoo qubeessaadha. Jireenyi nama baay'ee qubeessaan kan wal fakkaatudha. Gaafa jennu namoonni milkaa'u jechaadha. Namumti hundi yookaan namni cufni jireenya isaa qubeessaan wal hin fakkaatu. Qubeessaan yookaan kan nu ittiin barreessinu kun fakkeenya 5 jireenya keenya keessatti nu ta'uu danda'a. Fakkeenyi kunis maal yoo jettan amma kan wajjin ilaallu ta'a nu hordofaa. Kun qubeessaadha. Qubeessaan waraqaa irratti barreessuu kan danda'u ajaja harkaa qofaanidha. Harki keenya hin ajajne taanaan qubeessaan tasuma waraqaa irratti barreessuu hin danda'u. Ajaja qubeessaatiin alatti waraqaa kamirrattuu qubeessaan barreessuu hin danda'u. Kanaafuu jireenya keenya keessatti qajeelfamni jireenyaa barbaachisaadha. Kanaafuu jiraachuudhaaf akkuma qubeessaa harki keenya kun ajaju jiraachuudhaafis qajeelfamni gorsaa fi waan biraa nu barbaachisa jechuudha. Garuu qubeessaan barreeffama kana nu barreessu kun lammaffaa irratti kan inni jireenya wal fakkaatuuf wanta dogoggore ofumaaf sirreessa. Wanta dogoggore akkamitti sirreessa kan jennuuf qubeessaan ofii dhumsaarraa sirreessituu qaba. Sirreessituun qubeessa irra jiru kun waan dogoggorre deebinee ittiin sirreessina. Kanaafuu jireenyi namoota hedduu yookaan namoota milkaa'anii qubeessaa faana wal fakkaata kan jenne waa malee miti. Tokkoffaa qajeeltoo qabu akka harki keenya qubeessaa kana qajeelchu. Lammaffaa irratti garuu waan dogoggore ofumaaf sirreessaa qubeessaanii. Kanaaf qubeessaa jechuun waan tokko hin qajeelcha hin sirreessa. Sadaffaa irratti jireenya namoota hedduu faana kan wal fakkaatuu fi namoota jajjaboo faana kan wal fakkaatu qubeessaan maaltu wal fakkeessa kan jedhuuf qubeessaan barreessuudhaaf dirqama qarritti ba'uu qaba yookaan sharpi ta'uu qaba jechuudha. Sharpi ta'uudhaaf dirqama waan qara qabuutiin qoramuu qaba. Edda qoramee booda barreeffama bareedaa fi qajeeltoo hedduu nu fida. Hin qaramne taanaan tasumayyuu hin jiraatu. Qormaanni jireenya namoota hedduu keessa hin jira. Qormaanni kun immoo akkuma qubeessaan kun dhagni isaa ciccitee qara ba'u ilma namaa qara ta'e yookaan milkaa'aa ta'e qara baasuudhaaf qubeessaan dirqama waan na barbaachisudha. Qubeessaan keenya kun sibiilaan qaramee qara ba'e. Kanaaf akka gaariitti barreeffama sirrii nu kenna. Qubeessaa bifa akkasiin qaramee ba'etu sirreessituu ofirraa qaba. Qubeessaa akkasiin tolfametu barreessuu danda'ama. Sadarkaa arfaffaa irratti qubeessaaf jireenya namaa maaltu wal fakkeessa jedhu laalla. Sadarkaa arfaffaa irratti qubeessaaf jireenya ilma namaa kan wal fakkeessu qubeessaan hin qaramin qubeessaa duudaadha. Qubeessaa duudaa kanatu qaramee jireenya ba'a. Ilmi namaa jireenya keessatti qormaata hin arganne yookaan qoramee hin baamne akkuma warqiin ibiddaan qoramteetu warqummaan ishee ilaalama jedhu sana qubeessaan duudaan otoo hin qoramin homaa gochuu hin danda'u. Kanaafuu qubeessaa duudaa keessa qorameetu qubeessaa sirriin ba'a jechuudha. Qubeessaa sirrii arganne kana qara qubeessaa arganne kana kan nuti ittiin arganne edda qoramee boodadha. Kanaafuu jireenya namoota hedduu keessa dandeettii isaanii isa keessa isaanii jirutu hojii hojjeta malee isa duuba isaanii kana yookaan qaama duubaan argitan miidhagina bifa yookaan akkasumas uffata isaan uffatanii deemantu miti kan bareechu jechaadha. Sadarkaa shanaffaa irratti kan nuti argannu keessoo qubeessaati. Keessoo qubeessaatti albuun argamu qubeessaaf waan murteessaadha. Albuun argamu jechuun qara qubeessaa kanaati jechuudha. Yookaan keemikaala qubeessaa kana keessa taa'ee barreessuudhaaf dhimma murteessaa kanaati jechuudha. Kanaafuu inni keessa isaa inni gadi fagoo ba'uudhaaf qubeessaan kun hin qarame jechuudha. Qubeessaan kun edda qarame booda inni keessoo isaa ba'e. Jireenya namoota hedduu keessa isaanii isa cimaa fi dandeettii isaanii isa dhokata kan qoree baasu qormaata jireenyaati. Qormaanni jireenyaa hin dhumne taanaan keessi keenya inni ajaa'ibaaf dandeettiin keenya inni ajaa'ibaa qoramee ba'uu hin danda'u. Kanaafuu wanti guddaaf wanti addunyaa kana jijjiiruu danda'u keessa keenya jira. Keessa keenya keessaa qorree baamna madaalli keenya keessaati jechuudha. Kanaafuu qubeessaa irraa akkuma qoramee ba'u keessi isaa albuudii ajaa'ibaa akka jiru keessa keenya dandeettii keenya sirrii qorree yoo laalle keessa keenya keessaa dandeettii ajaa'ibaa baasuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu qubeessaaf jireenya kana wal fakkeessa. Qubeessaa irraa barnoota guddaa argachuu dandeenya jennee yaadna. Kun FUM Newsdha. YouTube chaanaaliin nu hordofuu dandeessu. Karaa TikTok keenyas nu hordofuu dandeessu. Waan sirrii fi barnoota arganneerra yoo jettan like, subscribe fi share gochuudhaan nuuf mirkaneessuu dandeessu jechaadha.